Nagaanii faraarri waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba waaqayyoodhaa kan taatanii waldaa ijoollee kakuu keessatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu. Miseensonni waldaa ijoollee kakuu, tajaajiltoonni waldaa ijoollee kakuu, gaggeessitoonni waldaa ijoollee kakuu keessa jirtan hundumti keessan akkam jirtan. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoof maqaan isaa ulfaatu. Waaqayyo inni guddaadha. Kaleessa akkuma laallee Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Faayidaa soomaa walii wajjin laallee turre kaleessa jechuudha. Har'ammoo iyyuu miidhaa soomaa mata duree jedhuun walii wajjiniin inni ilaalla jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Soomni yoo maal ta'e miidhaa qaba. Soomni yoo maal ta'e miidhaa qaba kan jedhu sana miidhaa soomaa irratti xiyyeeffannoo kennee walii wajjin kan ilaallu ta'a. Waaqayyo immoo nu gargaara hin kadhanna. Jiraataaf kabajamaa isa taate Alfaaf Omeegaa, Waaqayyo Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu, teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Sagalee kee jiraataa, humna hojjetu of keessaa qabu, amma maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiitiin tokkoon keenyatti haasa'uun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Ati yaa Waaqayyo gooftaa hin dubbattaa nutti dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin atiin barsiistaa nu barsiisi, atiin gorsitaa nu gorsi, atiin qajeelchitaa nu qajeelchi. Atiin sirreessitaa nu sirreessi, sagalee keetiin nu biran darbin maqaa Yesuus Kiristoosiitiin ameen. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kallattimaan macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 58 hin baaftu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Achirraa walii wajjiniin ilaalla yoo Waaqayyo nu gargaaree kuticha guutummaa isaa hin xumurre jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Walii wajjin ilaalla tokkodhaan walii wajjin ilaalla jechuudha. Kuticha keessatti kan barraa'ee jiru Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Hallelujaa. Macaafa Isaayyaas raajichaa keessatti waa'een soomii dubbatameera jechuudha. Soomni maal akka inni ta'e lafa kaa'ameera jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa kutaa kanarra dhaabannee kan nuti ilaallu xiyyeeffannootti kennine kan nuti ilaallu soomii miidhaa inni qabu yookaan immoo rakkina inni qabu walii wajjin ilaalla jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yoo maal ta'e rakkina qaba. Akkamitti rakkina ta'uu danda'a? Fakkeenyaaf kaleessa faayidaa soomaa ilaalle irraa faayidaa soomaa keessatti namni yommuu soomu moo'icha argata. Soomee kadhatee yommuu ba'u moo'icha argata inni ilaalle irraa namni yommuu soomu in aareffama gara Waaqayyootti deebi'a, Waaqayyoos gara isaatti deebi'a jennee irraa. Inni sadaffaa irratti qabxii sadaffaa irratti immoo ni ilaalle namni yommuu soomu simboo argata, fudhatama argata. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u jennee ilaalleerra. Kanaaf Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Suma kanarratti immoo har'a immoo soomuun immoo iyyuu miidhaa maalii akka inni qabu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Soomiin miidhaa akkamii akka inni qabu moolee wajjin ilaalla. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Saba Israa'elii fi Waaqayyoodha kutaa kan keessatti walii wajjin dubbachaa kan jiru Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa kutaa kana sirriitti kan ilaallu ta'a. Hallelujaa. Waaqayyo Isaayyaas raajichaanii akkasittiin jedhe. Waaqayyo hamma dandeessu guddisii dubbadhu malee of hin qabin. Sagalee kee akka fiinnootti ol kaasi dhageessisi. Saba kootti darbaa isaanii sanyii Yaaqoobitti cubbuu isaanii himii ittiin jedhe. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa kutaa kana keessatti akkuma arginu Waaqayyo karaa Isaayyaas raajii isaa jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoon dubbata gaafa jedhu garama namaa dubbata Waaqayyo. Isaayyaas raajii Waaqayyoodha namaadha jechuudha. Karaa nama kanaa Waaqayyo saba Israa'elitti dubbachuu barbaade jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Har'as immoo iyyuu karaa kan koo waldaa kanatti haasa'aa jira jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. In dubbata jechuudha. Baroota keessatti Waaqayyo callisee hin qabu. Baratti callisee hin qabu Waaqayyo callisuun isaa iyyuu dubbachuu isaati waan ta'eef Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yoo callises dubbachuu isaati, yoo dubbates dubbachuu isaati. Callisuun isaa iyyuu ergaa of keessaa qaba Waaqayyo jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoon callisu, Waaqayyoon dubbataa saba isaatti dubbataa. Yoo callise iyyuu wanni inni callise sun, wanti inni irratti callise sun iyyuu deebiidha jechuudha. Kanaaf isa kana sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Maal jedheen Isaayyaasiin hamma dandeessu jedheen Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan osoo of hin qabin hamma dandeessu saba kana birmaduu baasuudhaaf
saba kana dhageessisuudhaaf saba kan koo kana gara kootti deebisuudhaaf hamma dandeessu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddisii dubbadhu malee of hin qabin. Sabni badiinsatti jira. Sabni koo dhumatti jira. Sabni koo karaarraa baduutti jira. Sabni koo ana dhiisee karaa biraatti deemuutti jira waan ta'eef yaa Isaayyaas raajii koo yaa Isaayyaas isa na dhageessu Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Isaayyaas kuni waamamuu isaa boodduraa waamamuu isaa duraa innis akkuma saba kanaa nama arrabni isaa xuraa'aa nama turedha. Jireenya isaatiin nama jireenyumaa gadhiisii jiraachaa turedha. Garuu gaafa Waaqayyo isatti mul'atu namichaan kun Waaqayyoof adda ba'ee Waaqayyoof hojjechuu eegale. Waaqayyoof afaan ta'ee hojjechuu eegale. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo maal jedhee hamma dandeessu dubbadhu malee of hin qabin jedheen. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Of hin qabini sagalee kee akka finnootti ol kaasi. Finnoo jechuun meeshaa afuufamuudha. Meeshaa afuufamu. Afuufanii fakkeenyaaf akka xurumbaa biyya keenya keessatti aadaa biyya keenyatti xurumbaa ulullee fa'aa Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanta akkasiidha jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akka finnootti ol kaasi dhageessisi. Saba kootti irra darbaa isaanii sanyii Yaaqoobitti cubbuu isaanii himi. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akka sabaatti guutumaan guututti sabni hundumtuuyyuu karaa koorra darbeera. Karaa koorra akka isaan darbanii jiran, karaa koorra akka isaan goranii jiran akka sabaatti saba hundumaatti maal godhu himi. Sanyii Yaaqoobitti addumaan garuu cubbuu isaaniitti himi. Balleessaa isaan ittiin na balleessan, yakkaa isaan ittiin na yakkan, akkaataa isaan ana Waaqayyoon gaddisiisan cubbuu isaanii jala sarariitti himi. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Saba warra kaanii walumatti qabaa. Walumatti qabaadhaan jechuudha. Saba warra kaan maal godhi? Yakka isaanii Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Itti himi. Darbaa isaanii maal godhi? Itti himi. Cubbuu isaanii immoo Israa'elootatti sanyii Yaaqoobitti sirniidha itti naa himi jedhee Waaqayyo. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Maali jarri kuni? Maal hojjetan? Maal hojjetan jarri kuni jennee gaafa ilaallu kutaa kana keessatti wantoonni tarreeffaman jiranii isa san sirriitti ilaallaa jechuudha. Isaan guyyaa hundumaa jedha Waaqayyo. Eenyu? Xiyyeeffannootti kennee kan dubbachaa jiru amma eenyudha? Sanyii Yaaqoobiidha jechuudha. Israa'eloota. Isaan Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isaan guyyaa hundumaa ana hin barbaaddatu. Eenyutu isa barbaaddata? Sanyiin Yaaqoob kun Israa'eloonni kun guyyaa hundumaa Waaqayyoon hin barbaaddatu. Yeroo hundumaa fuula Waaqayyoodhaa argamu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Akka dhaloota bara kakuu haaraa akka kan keenya kana fuula Waaqayyoo yeroo hundumaa kan barbaaddatanidha jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Rakkinni isaan immoo maalidha? Yeroo hundumaa fuula Waaqayyoo kan barbaaddatanidha. Rakkoon isaan maalirri? Fuula Waaqayyoo barbaaddachuun rakkoo maalii qaba? Rakkina qaba moo maaliin? Ilaalla sirriitti Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Isaan guyyaa hundumaa ana hin barbaaddatu karaa koo beekuu hin fedhu. Laala. Jarri kun Waaqayyoon hin barbaaddatu karaa Waaqayyoos beekuu hin fedhu. Karaa Waaqayyoo beekus hin fedhu. Akka saba wanta qajeelaa hojjetee fi seera koo qajeelaa hin dhiisiniittis wanta gochuun isaaniif ta'u beekuu hin fedhu. Ana Waaqayyootti dhiyaachus hin jaalatu jedha. Laala. Jarri kun anatti dhiyaachuu barbaadu jedhe Waaqayyo. Ana Waaqayyoon beekuus hin barbaadu. Waa'ee koo karaa koo jireenya anaan karaa kootiin argamu fedhuu kana waan kana hin fedhu hin barbaadu. Kana hin jaalatu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Garuu kana kan godhani akka waan saba qulqullaatti of lakkaa'aniiti. Cubbuu isaan irraa hin deebi'anii. Karaa jal'inaa isaan irraa hin deebi'anii. Hojii jal'inaa isaan irraa osoo hin deebi'ini isa kana godhu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Laala. Akka saba wanta qajeelaa hojjetee fi seera koo irraa hin gorini. Seera isaarraa godhanii fuula Waaqayyoo barbaadu. Ajaja isaarraa godhanii fuula Waaqayyoo barbaadu. Cubbuu hojjechaa fuula Waaqayyoo barbaadu. Jal'ina hojjechaa fuula Waaqayyoo barbaadu.
wanta waaqayyoon jaalanne gochaa dubbachaa fuula waaqayyoo barbaadu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni waaqayyoon barbaadu hin argata. Yoo maal godhu argachuu danda'a. Karaa isaa isa qajeelaa irra yoo deeme waaqayyoon argachuu danda'a. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jarri kuni garuu waaqayyoon argachuu hin barbaadu. Karaan isaan ittiin waaqayyoon argachuu barbaadan, karaa isaan ittiin deeman micciiramaa jal'aa karaa waaqayyoo hin jaalannedha. Seera waaqayyoo hin eegan. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanta qajeelaa ta'e hin hojjetan. Dhaala. Akka saba wanta qajeelaa hojjetu seera isa qajeelaa hin dhiisinittis jedhe. Waan qajeelaa hin hojjetanii seera qajeelaa waaqayyoos immoo hin eegan. Garuu waaqayyoon barbaaddatu. Garuu fuula waaqayyoo hin barbaaddatu. Har'a meeqaa keenyatu jira? Jal'ina hojjechaa, sobaa, hataa, sagaagalaa, abboomii waaqayyoo cabsaa fuula waaqayyoo kan barbaaddannu meeqa keenyatu jira? Laala jara kanaafi Qaayeliin bira dhaqaatii laala. Qaayel aarsaa waaqayyoof nama dhiyeessudha. Qaayel nama ulfina waaqayyoof laatudha. Waan lafti isaa baase keessaa 10 keessaa tokko yookaan aarsaa waaqayyoof nama dhiyeessudha. Abeel tiksituudha. Qaayel qottuudha. Namni kun qotee bulaadha waan ta'eef waan lafti isaa baaste irraa isa gaarii fuudhee waaqayyoof fide. Abeel hoolaa isaa keessaa isa gaarii fuudhee waaqayyoof fide. Waaqayyo kan Abeeliin fudhatee kan Qaayeliin dhiiseedha macaafa. Maaliidhaaf? Qaayel jal'ina garaa isaa keessatti yaada. Waan jal'aa garaa isaa keessatti, akeeka jal'aa garaa isaa keessatti yaadee qopheessa. Waaqayyo aarsaa warra jal'ootaa hin fudhatu. Waaqayyo kennaa warra jal'ootaa hin fudhatu. Waaqayyo cubbamootaan narraa fagaadhaa narraa badaan jenne cubbamootaan gara koo koottaa cubbuu keessan immoo dhiisaa jedheen. Pireessa kooppoleetti gara waaqayyootti siquu hin barbaadda. Fuula waaqayyoo argachuu hin barbaadda. Waan waaqayyoo sii godhi siin jedhe immoo iyyuu gochuu hin feetu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf miidhaa soomni qabu kutaa kana keessatti walii wajjin ilaaluudhaaf jechuudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isi dabalee lakkoo ishee irratti maal jedhaa? Isaan ati gara keenya hin ilaaltu erga ta'e nuyi maaliif soomnee jedhanii Waaqayyoon gaafatan. Nuyi hin ilaaltu erga ta'e maaliif soomnee? Gara keenya hin ilaaltu erga ta'e maaliif? Hin soomu jarri kun. Hin soomu. Waaqayyoon hin barbaaddatu. Soomaa warra Waaqayyoon barbaaddatanidha sanyiin Yaaqoob kun. Garuu soomanii Waaqayyoon osoo barbaaddatan Waaqayyo gara isaanii hin ilaalu. Waaqayyo isaaniif hin argamu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin soomu. Soomni isaanii dura Waaqayyootti fudhatama dhabe. Sababbiin isaa maaliif? Karaa isaanii isa jal'aa irraa hin deebine. Abboomii Waaqayyoo hin eegne. Seerota Waaqayyoo hin eegne. Seerota Waaqayyoo irra darbaniiru. Wanta qajeelaa ta'e Waaqayyoo duratti hin hojjetani. Waan jal'aa ta'e dubbatu, waan jal'aa ta'e hojjetu. Inni kun immoo iyyuu soomni isaanii kan gatii hin qabne taasiseera jechuudha. Jarri kun hin soomu. Soomni isaanii bu'aa tokko isaanii fidaa hin jiru. Akkasumaan coollogaa oolu. Akkasumaan daaraa keessa taa'aa oolu. Akka aadaa isaaniitti sooma yommuu soomanii daaraa keessa taa'anii daaraa mataatti firfirtanii uffata isaanii tarsaasu yeroo sooman. Akka isa kan keenyaa
dhiqatanii dibatanii miidhaganiiti miti kan sooman. Nuti kakuu haaraa keessa waan taaneefidha. Macaafichis akkas waan jedhuufidha. Yeroodhuma soomtutti dhiqadhu dibadhu namni tokkollee akkas irratti hin beeknetti waan jedhuuf jechuudha. Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagan isaanii keessatti garuu namni tokko yommuu soomu karaatti bahee daaraa keessa taa'ee daaraa mataatti firfatee uffata gaddaa uffatee uffata ofirratti harsaasee soomuu isaa beeksisa. Jarri kun hin soomu. Soomni isaanii kun Waaqayyo bira hin geenye. Sababbiin isaa soomni isaanii kun kan Waaqayyo bira ga'uu dideef jal'inaan soomaa jiru. Karaa jal'aarra deemaa soomu. Amala jal'aa isaanii hojii jal'aa isaanii osoo dhiisiin soomu. Soomni akka kanaa kun miidhaa fida. Waaqayyo irraa deebisii fida osoo hin taane sirratti miidhaa fida. Ofumaa keetii bososta, ofumaa keetii ciccitta, ofumaa keetii daaraa taata, ofumaa keetii dhukkubaa garaachaa godhatta. Bu'aati irraa argattu hin jiru. Itti miidhamu ta'a jechuudha. Soomni akkanaa Waaqayyo bira hin ga'u. Soomni garaa jal'inaatiin sooman. Soomni namaa wajjin walitti qabamtee, soomni namaa wajjin wal loltee, soomni namaa wajjin walitti buutee soomtu Waaqayyo biratti fudhatama hin qabu. Jarri kun karaa jal'aadhaan sooma sooman. Boleessa koo boleettii jibbaan kan soomtu isa tokko ol qabdee isa tokko gad deebistee kan soomtu. Fakkeenyaaf ammas tokkoon amantootaa osoo akka lotorii faaqanii jaalalli isaan qaban tokko gooftaadhaaf jaalala hin qabu, lammata amantootaaf jaalala hin qabu. Sana booda warra amantoota hin taane, warra gooftaa hin taane, kan gooftaa hin taane hunduma isaa hin jibbu. Osoo isin faaqanii isin laalanii baqa jibbaan guutamtanii jirtu. Soomni akka kanaa immoo Waaqayyo biratti fudhatama hin qabu. Yommuu soomtu jibbaan kan soomtu tirfii coggaarraan kee yoo luqqa'ee malee faayidaan ati ofii keetiifis biyyaafis fiddu hin jiru. Duraan dursa soomuu keessan dura waa'ee soomaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Duraan dursa soomuu keenya dura waa'ee soomaa beekuu qabna. Tokkoon keenyaaf waa'een soomaa nuu galuu qaba. Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jal'inaan kan soomtan. Fakkeenyaaf soomni kun kan labsame naannoo 11 Itoophiyaa keessa jirtuuf kadhachuudhaaf labsineera. Waldaa ijoollee kakuu keessatti soomni labsame kun kanaaf labsame. Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isin keessaa naannoo Tigraay abaaraa kan oolu jiraachuu danda'a. Tigraayitu balleessee maaloo godhee jedhee abaaraa kan oolu jiraachuu danda'a. Inni biraa immoo naannoo Amaaraa abaaraa ooluu kan danda'u jiraachuu danda'a. Inni kun immoo naannoo Oromiyaa abaaraa ooluu kan danda'u jiraachuu danda'a. Jaalala naannoo hundumaaf qixan qabdu yoo ta'e soomuun kee faayidaa hin qabu. Nama hundumaaf jaalala qixan qabdu yoo ta'e soomuun kee faayidaa hin qabu. Warra amananiif, warra namanneef hunduma isaaniidhaaf jaalala qixan qabdu yoo ta'e soomuun kee faayidaa hin qabu dhiisi. Jaalala qixa ta'e qabaachuu qabda. Nama hundumaaf biyya hundumaaf jaalala qixa ta'e. Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baay'ee namaa osoo ilaalanii keessattuu namoonni biyya alaa keessa jiraatan baay'ee isaanii osoo ilaalanii jibba Itoophiyaadhaa qabu. Hamma biyya keessa jiraatan biyya kan isaanii hin taane amma biyya keessa jiraatan san jaalatan Itoophiyaa akka isaan hin jaalanne tokkoon isaanii beekamaadha. Jibbaan guutamtee soomnati soomtu maalinni? Hinaaffaan guutamtee soomnati soomtu maalinni? Jal'inaan guutamtee soomnati soomtu maalinni? Sobaa inni ati soomtu maalinni? Sagaagalaa inni ati soomtu maalinni? Wantoonni amma ammaatti haasaa jiru kuni yeroo itti soomni duubarraa laganna osoo hin taane yeroo hundumaadha. Bara lafa kanarra jiran hundumaatti wanta jal'aarraa baqannee jiraachuu qabna.
namichaan Yoosef jedhamu biyya Armaatiyaa keessa kan jiraatu suni dhoksaatti bartuu gooftaa Yesuus kan ture suni Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u biyyatuma keessa taa'e biyyuma Yihuudaa keessa taa'e biyyuma Yihuudootaa keessa taa'e Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Yihuudoota keessaa immoo geggeessitoota ta'e abbaa seeraa ta'e Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u yaada isaaniitti waliin galu hojii isaaniitti waliin galu yaada isaanii isa jallaadhaan morma hojii isaanii isa jallaadhaan morma Kiristoosin eeggachaa mootummaa Waaqayyoo eeggachaa ture jedha macaan namni kun Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u yaada isaaniitti waliin galu ture dubbii isaaniitti waliin galu ture ergaa isaaniitti waliin galu ture dhoksaatti mootummaa Waaqayyoo eeggachaa ture namni kun Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u dhoksaatti taa'ee mootummaa Waaqayyoo eeggachaa ture namni kun yaada jal'aarraa fagaate karaa jal'aarraa fagaate warra Yesuusin dabarsanii kennan wajjin jiraachaa warra Yesuusin jibban wajjin jiraachaa warra Yesuusin ari'atan wajjin jiraachaa namichaan kun yaada isaaniitti walii osoo hin galin jiraatee darbeera Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u buleessa gobboleettii bara jireenya kee wanta jal'aarraa fagaattee jiraachuu qabda bara Noohii dhaqaati ilaala bara namni hundumtuu karaarraa jallatee waan barbaade duukaa bu'u inni Waaqayyoon duukaa bu'e akkuma Yoosef kana jechuudha Yoosefis akkuma Noohii bara namni karaarraa jallatee jireenya gadhiisii jiraatu nama ajjeesuudhaaf karoora baafatee deemu yaada isaanii fi hojii isaanii osoo waliin galiin jiraateera akkuma kana Noohii dhaqanii gaafa laaltan haga bishaan badiinsaa dhufee hunduma isaanii haree deemutti warri hundumtuuyyuu akka barbaadan yoo ta'an karaa isaanii isa irra osoo hin bu'in jiraateera inni macaafa qulqulluu irratti faarsaa tokko irraa dhaqxanii gaafa laaltanii gammachuu qaba namni karaa jal'ina warra jal'ootaa irra na deemneedha buleessa gobboleettii ko karaa jal'inaa irraa baqadhuutii jiraadha yoos gammachuu qabda gammachuu qaba namni karaa jal'inaa irra hin adeemneedha macaafni qulqulluu warra jal'ootaa wajjin hin tarree kan hin ta'in isaanii wajjin walitti kan hin makamne waa'ee seera Waaqayyoo itti kan yaadu waa'ee seera Waaqayyoo guyyaadhaa halkaniif guyyaa kan yaadu gammachuu qaba jal'oota wajjin tarree kan hin teenye jal'oota wajjin kan walitti hin makanne inni gammachuu qaba macaafni buleessa gobboleettii ko soomni akka kanaa Waaqayyoo biratti akka fudhatamne sittanii maal dhagaye jara kana laala maal jedhanii erga nuti dhageenye ati dhageenye erga ta'e gara keenya ilaaltu erga ta'e nu maaliif soomne ati nuufi hin beekne erga ta'e nuyi maaliif of dhiphifne Waaqayyoo immoo kunoo yeroo soomtanitti waanuma jaalattan raawwattu hojjettoota keessanittis hojii hin cimsitu ittiin jedhe wanti isin dhaga'uu dhibeefi yeroo soomtanitti waanuma jaalattan hojjettu waan fedha keessanii gootu malee waan fedha kootii miti kan hojjettanii fedha koo miti fedha keessan raawwattanii yeroo soomtanitti maal gootanii fedha koo dhiistanii fedha keessan raawwattu Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u fedhi Waaqayyoo maali duraan dursinee fedha Waaqayyoo sana beekuu qabna wama ofii keessanii jaalattan duu hojjettu malee waan jaaladhu hojjechaa jirtan jechaa jira Waaqayyo hojjettoota keessatti hojii cimsitu waan ofii keessanii jaalattan immoo hin hojjettu seera tokko hin eegdanii abboomii koo hin cabsitu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u wanti Waaqayyoo jaalatu maalinni jaalalli Waaqayyoodhaa maalinni jaalalli Waaqayyoo maal akka inni ta'e qoraa bira gahaadha macaafni qulqulluun Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u jaalalli Waaqayyoo maalinni garaa kee guutuudhaan humna kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan Waaqayyoo gooftaa keedhaaf hojjedhu hinatiin hin ejjin hin sagaagalin nama akka keetti jaaladhu Waaqayyoon garaa kee guutuudhaan jaaladhu namas akka keetti jaaladhu Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u kudhan keessaa tokko aarsaadhaan
waaqayyoon jaaladha. Yesuusiraaf galanni guddaan haa ta'u. Isin karaa koo irraa baddanii jirtu, karaa koo irraa gortanii jirtu jedhe waaqayyo. Akkamitti karaa kee irraa gorre jedhanii sarmi kun dhaqanii isa gaafatan waaqayyoon. Eeyyeen akkaataatti karaa koo irraa gortan har'a isinitti hima dhagaaleen 10 keessaa tokko aarsaadhaan na saamtu ittiin jedhe waaqayyo. Mana koo keessatti nyaanni akka ta'uuf, hiyyeessonni mana koo keessa jira akka nyaataniif, tajaajiltoonni mana koo keessa jira akka nyaataniif 10 keessaa tokko guutumatti gombisaa kootti galchaa jedhe waaqayyo. Saba kanaan sabni kun garuu kana hin godhan. Kanaaf dhugumaan abaarramtanii jirtu ittiin jedhe waaqayyo. Waan kana hin gooneef 10 keessaa tokko gombisaa kootti waan hin galchineef, hiyyeessonni mana koo keessa jira waan beela'aa jiraniif, tajaajiltoonni mana koo keessa jira waan beela'aa jiraniif isin kana waan hin gooneef dhugumaan abaarramtanii jirtu ittiin jedhe saba kanaan waaqayyo. Buleessa qophiiletti hin soomne hin kadhanne 10 keessaa tokko mana waaqayyootti hin kennina. Kennaa jirta buleessa dhaabadhuuti of ilaali. 10 keessaa tokko mana waaqayyootti kennaa jirta. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Tajaajiltoonni mana isaa yommuu beelaa waaqayyo waan callisu isinitti fakkaatin. Saba isaatti abaarsa erga waaqayyo. Saba isaatti daana'oo erga waaqayyo. Saba isaatti rakkina erga waaqayyo. Hiyyeessonni yommuu beelaa zim jettanii kan laaltan. Hiyyeessotaaf kan hin dhaabanne. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Beela'een dhufee nan nyaachifne. Daariin dhufee natti hin uwwisne. Hidhameen ture nan gaafanne. Dhukkubsadheen ture nan gaafanne. Jedhe Yesuus. Eessatti si agarree jedhanii ka warra isin cinaa jiraniif osoo gootanii akka waan anaaf gootaniidha jedhee. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Buleessa koo buleettii ko. Nama si cinaa jiru ilaalta. Ilaalta nama si cinaa jiru, hiyyeessa cinaa jiru ilaalta. Waa'een hiyyeessaa sitti hin dhaga'ama. Waa'ee warra isin tajaajilanii isinitti dhaga'ama. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'ee namoota isin tajaajilanii dhugaadhaan, waa'ee mootummaa waaqayyoo isinitti lallabanii isinitti hin dhaga'ama. Yaaddanii beektu. Maal nyaatu maal dhugan jettanii yaaddanii beektu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gochaa warri jirtan waaqayyo sun haa eebbisu. Yaadaa warri jirtan waaqayyo sun haa eebbisu. Hiyyeessa gargaaraa warri jirtan waaqayyo sun haa eebbisu. Tajaajiltoota nyaachisaa obaasaa warri jirtan waaqayyo sun haa eebbisu. Gatiin keessa waaqayyo bira jira. Namni hojjetaa koo bishaan kubbaayyaa takka illee yoo kenne gatii isaa hin dhabu jedheera Yesuus. Gatii kee waaqayyo biratti kuufachaa jirta. Qabeenya kee waaqayyo biratti walitti qabachaa jirta. Moo qabeenya kee biliitu nyaachaa jira. Daana'ootu nyaachaa jira laata? Saamtu cabsee saamaa jira laata? Osoo hin argin dhukkubni dhufee seelaa fudhachaa jira. Mana yaalatti dhumaa jira. Wanta waa gatii hin qabne irratti dhumataa jira. Sababni isaa maali jedhii dhaabadhuuti of ilaali. Dabqitee hojjattee ittiin jijjiiramuu kan dadhabde. Dabqitee hojjattee homaa bu'aa kan ittiin hin buusne. Harki kee duwwaa ta'ee kan jiru. Inni hojjatta hin dabqita hin fiigde. Waggaadhaa gara waggaatti harki kee duwwaa ta'ee kan jiru. Maaliif jedhii dhaabadhuuti of ilaali. Maaf kun natti ta'e. Sabni kun dhaabatee of ilaali. Hin soomu hin kadhatu. Deebiin hin jiru. Maa soomna maa kadhannaa eeganu dhageenya jedhanii waaqayyoon rakkoo isaanii itti hime waaqayyo. Rakkoo isaan qaban itti hime waaqayyo. Kanaafan isin dhaga'uu didee. Daana'oon biliin nyaatee qabeenya isaanii yommuu fixu saba kanaan akkasittiin jedhe waaqayyo. 10 keessaa tokko aarsaadhaan waan na saamtaniifan kana isinitti ergeedheen.
Yesuusidhaaf galanni guddaan arga. Dhaabadhuuti of ilaala. Maaf kun narratti ta'e jedhaati dhaabadhaati of ilaala. Rakkinni kun maaf narratti ta'e jedhaati dhaabadhaati of ilaala. Maafan eebbifamuu dadhabe, maafan guddachuu dide, maafan jijjiiramuu dadhabe jedhaati dhaabadhaati of ilaala. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhaabadhaa of ilaala. Wama jaalattan hojjettu jedhe Waaqayyo yeroo soomtanii. Hojjettoota keessatti hojiin cimsitu jedhe. Kunoo isin yommuu soomtan waliin qocoltu, wal loltu, wal loluun jira. Namni wal lolee qiimii walitti qabatee sooma. Abeet 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 abeet. Kuni urdatii guddaadha. Salphina guddaadha kun. Namaa wajjin wal dhabdee samii ofirratti cuftee kadhachaa jirta jechuudha abeet. Tokko namni namaa wajjin wal dhabee kadhatu samii ofirratti cufee kadhata. Namni kudhan keessaa tokko aarsaan awwaala Waaqayyootti hin galchine samii ofirratti cufee kadhata. Ittisa bantii Waaqaa banee yoon isin eebbisuu baadhe qoraana ilaalaa yookaan cufaadha jechuudha ittisni bantii Waaqaa sirratti. Namaa wajjin wal dhabdee kadhachaa jirta yoo ta'e ittisni bantii Waaqaa sirratti cufaadha. Buleessa kee wajjin hin duraan dursiti aarsaa kee son dhiyeessin deemi obboleessa kee araarfadhu jedha macaan. Yookaan akka qaayil aarsaan kee hin fudhatamuudha beeki. Har'a aarsaan nuti dhiyeessaa jirru maal inni qaalmi gubamu nuti dhiyeessaa jirru maal jechuu dandeessa? Faarsaan afaan kee keessaa ba'u galanni afaan kee keessaa ba'u aarsaa Waaqayyooti. Amma aarsaa gubamu hin barbaadu Waaqayyo. Korma qalamu hin barbaadu Waaqayyo. Al tokkoof isa dhumaadhaaf ilmi isaa qalamee jira waan ta'eef amma dhiiga barbaadu hin qabu Waaqayyo. Dhangala'uun dhiiga amma hin barbaadamu. Dhiigni ilma isaa tokkicha Yesuus Kiristoos mudaa hin qabne dhangala'ee jira waan ta'eef. Amma Waaqayyo kan sirraa barbaadu, aarsaan Waaqayyo sirraa barbaadu, cincaan Waaqayyo sirraa barbaadu galata afaan kee keessaa ba'u. Faarsaadhaan haa ta'u, lallabaan haa ta'u, barsiisaan haa ta'u, jajannaadhaan haa ta'u, Yesuusidhaaf galanni guddaan kallattii kamiiniyyuu wanta afaan kee keessaa ba'u sana jechuudha Waaqayyo kan barbaadu. Isa afaan kee keessaa ba'u sana ammoo duraan dursitee ofii keetii of hin sirreessin, ofii keetii of hin qulleessin Waaqayyo sirraa hin fudhatu. Waca duwwaa ta'a jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Al tokko waldaa keessa dhaabadheetanii giraanta gaabbaye na faarfachuu hin dadhabe. Ayi bakka izim jedhee dhaabadhee dhaggeeffachuu hin dadhabe. Na hin cannaqame maal inni jennaan waca keessaa maal goota naan jedhe Waaqa. Maali waca jechuun maal jechuudha Waaqayyoon jedhe. Si faarsaan jiranii si faarfachaan jiru uummanni dhaabate waca jechuun maal jechuu keeti jedheetanii Waaqayyoon gaafadhe. Yesuusidhaaf galanni guddaan iyya malee ani keessa hin jiru. Ani keessa hin jiru naan jedhe Waaqa. Keessa hin jiru ani naan jedhe. Nama raadheen ani iyyee bakka. Waldaa keessa ani keessa hin jiru akkasumaan wacaa jiranii. Iddoo aarsaa koo xureessanii jiru. Qullummaan hin jiru. Akkuma barbaadan utaalaa dhufanii iddoo aarsaa koo qabatanii. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkuma barbaadan utaalaa dhufanii iddoo aarsaa koo irra ba'anii kanaaf ani nan gadde iyya kana dhaga'uu hin barbaanne kun harfuun duratti wacaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'a kiiboordii waldaa keessaa hin iyya. Namnis waldaa keessaa hin iyya. Fudhataa laata Waaqayyo. Garaa qulqulluudhaan yoo hin taane Waaqayyo akka sirraan fudhanne beeki. Waca kee Waaqayyo kan dhageenye beeki. Har'a iddoon aarsaa Waaqayyoodha. Sagaagaltootaan, cubbamootaan, saamtotaan, hinaaftotaan, poolitikanyotaan guutee iddoon aarsaa Waaqayyo. Kuni Waaqayyoon hin aarsa. Poolitikeenyaa ta'ee kadhata waldaa keessa taa'ee. Sagaagaltuu ta'ee kadhata waldaa keessa taa'ee. Hattuu ta'ee kadhata waldaa keessa taa'ee. Sobduu ta'ee kadhata waldaa keessa taa'ee. Walitti naqxuu ta'ee kadhata waldaa keessa taa'ee. Hinaaftuu ta'ee kadhata waldaa keessa taa'ee. Jibbituu ta'ee kadhata waldaa keessa taa'ee. Buleessa qopholeetti kadhaan akka kanaa Waaqayyo bira kan geenye beeki. Walil qocoltu
walin loltu abootteedhaanis walin rukuttu akkama soomtan kanatti yoo itti fuftan kadhata keessan waan isiniif dhaga'u isinitti fakkaataa reettiin jedhe Waaqayyo. Laalaa jara kana rakkina isaanii isaan ofirratti hin barre Waaqayyotti hime bakka. Of hin argan isaan. Of hin argan. Sabni kun yeroo baay'ee saba of argu miti. Of hin ilaalu, nama biraa ilaala. Isaayyaas kuni boqonnaa ja'a keessa dhaqxanii gaafa laaltanii gaafa Waaqayyo isatti mul'atu of ilaala. Har'abee namni of ilaaluu kan dadhabee Waaqayyotti hin mul'anne. Waaqayyoon itti mul'ate jedhanii warri wacanii Waaqayyo isaan itti mul'anne osoo Waaqayyo isaan itti mul'ate namarratti miti kan quba isaanii qaban ofitti quba qabu. Waaqayyo isaan itti mul'anne. Warri Waaqayyoon itti mul'ate jedhanii lafa guutan kunniini warri Waaqayyoon itti mul'ate jedhanii iyyanii maraatan kuni Waaqayyo isaan itti mul'anne. Osoo Waaqayyo isaan itti mul'ate waan ta'u isinitti himaa dhageeyaa. Oo namni Waaqayyo isatti mul'ate of ilaala malee nama biraan ilaalu. Isaayyaas akkas jedhe wayyoo jedhee maaliif akka hini erga iyyee booda akkas jedhe ana nama arraba xuraa'e sabni koos saba arraba xuraa'e Yesuusidhaaf galanni guddaa jalqaba ofitti qabe ana jedhe bakka ani baduu kooti jedhe bakka of ilaale jalqaba sana booda saba isaa gaafa laalu sabni isaas akkasuma duraan dursee of qulqulluu gootanii warri tajaajiltanii warra of hin agarreedha. Duraan dursaa of argaa, duraan dursaa of baraa, saba Waaqayyoo tajaajiluu dura of tajaajilaa, saba Waaqayyoo barsiisuu dura of barsiisaa, saba Waaqayyoo leenjisuu dura of leenjisaa, saba Waaqayyoo sirreessuu dura of sirreessaa. Eessa akka jirtan dhaabadhaatti of ilaala. Qoqqoodis hin jiru. Waldaa keessa bee qoqqoodisa jira. Tajaajilaa ekelee amanaa ekelee tajaajilaa ekelee jaalata. Bakka fakkeenyaaf waldaa Qorontos keessa inni kun ani kan Apoloos jedha, inni kun kan Phaawulos jedha, inni kun immoo kan Keefati jedha, inni kun immoo kan Yesuus jedha. Waldaa Qorontos keessa qoqqoodisatu jira. Tajaajiltoonni achi keessa jiran Qorontos keessa jiran, Keefan Qorontos keessa jira, Phaawulos Qorontos keessa jira, Apoloos Qorontos keessa jira. Yesuus illee Qorontos keessa jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Inni kun ani kan Yesuus jedha. Inni kun ani kan Keefati jedha. Inni kun immoo ani kan Apoloos jedha. Inni kun immoo ani kan Phaawulos jedha. Hin jiru akka wanni akkanaa. Dhaabadhuuti of ilaali. Si keessa hin jiru wanti akkanaa. Tajaajilaa waldaa tokko keessaa qoqqooddatanii inni tajaajilaa ekeleen jaaladha, tajaajilaa ekeleen maalii godha, tajaajilaa ekeleen gargaara, tajaajilaa ekeleen cinaa dhaabadha. እንደዚህ አይነት አገልግሎት ይቅርባችሁ። ታጃጅል ያከና ስንት ያፍ ኢናፋን አከና ስንት ያፍ ጃለል ያከና ስንት ያፍ ዮ ጃለተ ወልቅጤ ጃለዳ ወልቅጤሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳብገለኒ ጉዳናት ሴራ ወልዳ በራ ሴራ ወልዳ በራ ሴራ ወልዳ ወልዳን ሴራ ቀብ ስራተ ቀብ አዴብሰ ቀብ ኢየሱስ ዳብገለኒ ጉዳናት ክርስቶስ ወልዳዳፍ አቦ ከኔር አቦ ዋቀየ ወልዳዳፍ ከኔ ይትፈየደማ ቤካ ይትምቡላ ኢየሱስ ዳብገለኒ ጉዳናት እስኒተኒማ ወንቲ ወልዳ ቆሮንቶስ ከሰት ጨለቅሳ ቱሬ አማ በረከኛ ከሰ ወልዶቱ አዳዳ ከሰት ጨረቅሳ ጅራ ወልዳ ከኛ ነመበው ጨለቅሴ ሙለቴ ቆቆዲንስ ዳባዳ ዳባዳ ከራንኩ ዝን ባሱ ዳባዳ ኦፊ ከሰኒት ይምበዱ ዳባዳ ኢየሱስ ዳብገለኒ ጉዳናት አሜን akka kanatti yoo soomta waan asin dhaga'u sitti fakkaata kadhata keessa waan dhaga'u sitti fakkaata de waaqe hin dhaga'u de waaqe bakka cufeera waaqe isin hin dhaga'u de waaqe wal qocola abooteedhaan warra rukutaa Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u inni kan bara keenyaa yoo harkaan illee yoo rukutuu baate sagalee waaqayyootiin wal qaxaqaxaa oola sagalee waaqayyoo akka ittiin nama tumtuuf osoo hin taane akka ittiin seexana tumtuuf siif kenname
Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namaan hin qaxaqarin sagalee Waaqayyo. Dalgaatti qabdee namaan hin jedhin. Agboodhaan hin haasa'in sagalee Waaqayyo. Makamteen jiraati. Kiristinnaan akkanaa eessayyuu hin ga'u. Karaatti hafa. Deemsi akkanaa eessayyuu hin ga'u. Jireenyi akkanaa eessayyuu hin ga'u. Tajaajilaan akkanaa eessayyuu hin ga'u. Amanaan akkanaa eessayyuu hin ga'u. Karaatti hafa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 dubbisi sirnaan dubbisi obboleessa obboleettii ko dubbisi maal jedhe dameen osoo anatti jiru ija gaarii hin godhanne abbaan koo in muraadheera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ija gadhee biqilchiteetta taanaan hin muramta. Ija sin godhanne taanaan hin muramta. Ija gaarii biqilchi. Bartoota koo ta'uu keessan jaalalaan beekamtudha Yesuus. Jibbaan beekamtu hin jenne. Jaalalli qabbanaadha namni tokko jaalalli qabbanaa bara dhumaatti bartoota jidduutti hin jedhamne. Biyya lafaa gidduutti jaalalli akka qabbanaa waaseera. Bartoota gooftaa jidduutti jaalalli akka qabbanaa hin dubbanne macaan. Dursa macaafni waan jedhu adda baafadha. Lallabuu keessan dura macaafni maal jedha? Barsiisuu keessan dura macaafni maal jedha? Ergaa dabarsuu keessan dura macaafni maal jedha? Waca keessaniin mootummaa Waaqayyoo ni ijaaramu. Dhaabadha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mootummaan Waaqayyoo waca keessaniin hin bal'atu. Raajii sobaati raajuun hin bal'atu. Yesuusidhaaf galanni guddaa tajaajila karaa WhatsApp kana konfiraansi irratti ani al tokko yoo yeroo qabaadhe nan dhaggeeffadha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Duuba darbaniiti duuba seenaniiti guruupii keessa seenanii maqaa namaa barbaadanii yookaan lakkoofsa namaa barbaadanii guruupii keessa seenanii yookaan maqaa namaa barbaadanii yookaan lakkoofsa namaa barbaadanii saniin booda raajii dabarsu. Akka Waaqa isaatti dubbate kijibdu kijiba kanaan eessa geessa? Sobdu soba kanaan eessa geessa? Deebii dhaaba. Duuba deemtee maqaa namaa soqxee gaafattee hirsottee kan raajii raajuu eessa ga'uudhaafi? Akkanatti deemtee eessa ga'uudhaafi? Karaatti si hambisa wanti kun. Hattoonni saamtonni dhaabadhaa. Sagaagaltoonni dhaabadhaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhaabadhaa. Ejjitoonni dhaabadhaa. Osoo haadha manaa qaban kan biraa kanawwan warri hin fuunillee of qabaa yeroon keessan amma ga'utti of qabaati jiraadha. Foon keessan ilkaan keessaniin qaba. Abootteedhaan wal rukutaa, wal qocolaa, wal lolaa, wal irratti kaa, maqaa walii balleessaa, bolla waliif qotaa, kiyyoo waliif diriirsaa. Kadhannaan kee waan dhagahamu sitti hin fakkaate. Dhaabadhuuti of ilaali. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akka kanatti yoo deemtan ani isin dhaga'uudheera Waaqayyo. Soomni ani foodhe kan aaree Waaqayyo. Soomni ani foodhe kan aaree. Isa isin soomtanii soomuudhaaf jettan kan aaree. Isa namni gaaf tokko isa namni gaaf tokkoof dhiphisee of dhiphisee akka dhallaadduu collogee mataa isaa gadi qabatee uffata gaddaas uffatee daaraa keessa taa'u kan aaree. Guyyaan Waaqayyo jaalatus kana coollaguu kana miti jedhe Waaqayyo. Coollaguu kana miti. Coollaguu kee dura gad of deebisuu kee dura soomuu kee dura ana wajjin araaramuutu sirra jira. Macaafa abboota firdii 19:20 keessatti rakkina uumame sanarraa kan ka'e sabni Israa'el Waaqayyoon gaafate. Waaqayyo ba'aa jennaan hin baane. Mo'amanii galan. Lammaffaallee Waaqayyoon deebi'anii gaafatan baamaree Waaqayyo ammallee kaanii ba'an mo'amanii galan. Sadaffaa irratti immoo soomanii kadhatanii araara gaafatanii ba'anii mo'atanii galan. Maaltu akka yeroo lamaaf akka isaan mo'aman maaltu taasise gaafattanii gaafa jalqabaa Waaqayyo ba'aa isaaniin jedhe hin soomne hin kadhan araara hin gaafan Waaqayyoon of dura hin buusne dubbicha bichaa jecha bichaa dhagaanii ba'an. Buleessa obboleettii ko
baay'een keessan oduu dhageessaniituma bicha jechuma duwwaa dhageessanii kan fiigdan waan dhageessisan irra dhaabadhaati kadhadhaa. Waaqayyo wanta isiniin jedhe san ergixanyaa amma taatanitti. Museen deemaa jedhee Waaqayyo gaaf tokko hin deemnu jedhee Musee Waaqayyo. Waaqayyo maal jedhee deemaa jedhee lakki hin deemnu jedhee Waaqayyo. Maaliif ati ka'ii dura nu dhufaa nu wajjin deemu. Yesuusidhaaf galanni guddaa haa ta'u. Yoo ati kaatee dhufaan hin deemnu jedhee. Haala deemaa Waaqayyo siin jedhee bichaaf hin deemin. Yoo deemu kana afaana deemtaadhi Waaqayyoon gaafadhu. Deemi jedhee Waaqayyo ብቻ አይደለም ተው እንደዚህ አይነት ትንቢት ቸርች ውስጥ ሞልቷል። አሁን ውጣ ጠርሚስ ምናምን እየተባለ ሰውዬ ምንም አይጠርምስም ምንም አይወጣም ተውጦ ቀርቷል። ለቅፈም ያፈራሉን ኛታን ያፈራሉን ጄደላፍተ ያፈራሉን ጄጂዳፍተ ያፈራሉን ኤርጋ ክጅባዳጋ Waaqayyo raayu yoo ta'e adda baafadhu. Bayoosiin jedhe Waaqayyo nafaana baataareeni. Yesuus naaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Bayoosiin jedhe Waaqayyo nafaana baataaree. Kana godhi yoosiin jedhe Waaqayyo nafaana hojjettaaree. Tajaajili yoosiin jedhe Waaqayyo nafaana tajaajiltaaree. Raajii yoosiin jedhe Waaqayyo nafaana raajjaaree. Taataa nafaana yoo ati nafaana hin ta'e ittiin galuu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abbaadhiin michaa gattanii raajiidhaaf warri fiiddan raajimmaan keessanii isinillee gaaf tokko baduuf jirtu. Waannicha qabadhaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waciin akkuma qorqoorroo walii gad fiidde. Dhaabadhuuti of ilaali. Soomni ani foodhe Waaqayyo. Warra firdii jallaadhaan hidhaman hiiku bakka firdii jallaa hidhamanii hiiku Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Bara 2014 keessa waldaan ijoollee kakuu sooma cimaa guyyaa 7 soomtee ture. Sooma cimaa guyyaa 7 soomte sanatti firdii jallaadhaan warri hidhaman maal haa ta'an hiikaman jennee ture. Namoota meeqatu hiikame? Ragaan isin marti keessan namoota hedduutu hiikameera. Firdii jallaadhaan warri hidhaman hiikaman namoonni danuun hiikaman. Torba sana keessatti jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hojjaa duraa jalqabnee roobii hiikaman na fakkaate namoonni. Yesuusidhaaf galanni guddaan namoonni yaadattan beekuu dandeessu. Warri firdii jallaan hidhaman maal haa ta'an hiikaman bakka. Nun beenu kamtu akka firdii jallaa hidhameen beenu bakka kadhachuudha gaheen keenya. Warra firdii jallaa hidhaman maal gochuu hiikuudhaaf soomni inni sirriin Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanarrattis maqaa Yesuus hin ta'a. Sooma kanarrattis Waaqayyo waan hojjetu qaba bakka biyya keenya keessattis. Inni hojjeta akka waldaatti akka biyyaatti waan hojjetu qaba Waaqayyo. Waan hojjetu garuu isatu beekan hin beekne. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Hidhaa waanjoo itti furu warra cunqurfaman luba baasu warra waanjoo hundumaa isaan irraa caccabsuudhaa mitiire biddeena keessa warra beela'aniif hiyyeessa olii gadi jooruufis iddoo bultii kennu isa qullaa ta'e yommuu argitan daara baasu warra aanti keessan ta'anitti dugda gatuu dhiisu mitiire. Yesuusidhaaf galanni guddaadha. Dhaabadhaa laala. Lakkoofsa meeqarraayi? Lakkoofsa jaarraa kaasatii dubbisa. Aga lakkoofsa jaarraa kaasatii mee dubbisa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Lakkoofsa 7 maal jedha? Buddeena keessan warra beela'aniif kennu hiyyeessa olii gadi jooruuf iddoo bultii kennu warra qullaa ta'anii immoo argitan daara baasu. Kana godhaarra. Dhaabadhuuf ilaala obboleessa godhaarta. Warri goota Waaqayyo isin haa eebbisu. Warri dhimma kana barana Waaqayyo nu gargaare namoota muraasa gargaareera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Gaamiti. Humna qabnu gaafa laalu, dandeettii qabnu gaafa laalu gaamiti irratti hin hojjenne. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Irratti hin hojjenne gaamiti.
humna guddaa qabna. Nama muraasa waldaa kana keessa namni jira. Nama muraasa ta'u dhimma kana irratti seenee hojjeta. Miseensa bal'aa qabna waldaa kana keessa. Nama muraasa garuu irratti kan hojjeta. Maaliif? Waa'ee maaliif? Maaliif tokkummaan kaatee maatiin hojjeta? Rakkoon kee maali? Osoo sassattuu mootummaa Waaqayyootti hin galtudha macaan. Osoo sassattuu harka qullaatti hafaa jirta. Yoo kennite garuu siif dabalama. Warri biyya lafaa kunuyyuu maal jedhu isin fakkaata? Waciin ba'u malee gabiin hin galu itti jarru. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yoo baastan isiniif dabalama. Yoo kennitan isiniif kennama. Yoo laattan isiniif laatama. Yoo hir'istan isiniif guuta. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kennaa. Kana hundumaa gootaniif yoo kana hundumaa gootaniif ifni keessani akka biiftuu ganamaa ol hin ba'a. Kana hundumaa yoo gootan yeessa yoo gargaartan Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warra beela'an yoo nyaachistan Yesuusidhaaf warra daara yoo daara baastan warra hidhaman yoo hiikitan furmaata yoo gootan nama wal qixxeetti yoo laaltan warra hidhaa keessatti baastanii namoota hundumaa wal qixxeetti yoo laaltan Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ifti keessan akka biiftuu ganamaa ol ba'a. Haleluuyaa. Ifti keessan akka biiftuu ganamaa ol ba'a. Madaan keessan dafee fayya. Madaa qabdaa obboleettii koo. Madaa qabdaa obboleessa koo. Eeyyee madaa qabda hin bee madaa qabda. Madaan maa hin qabda. Madaan kee immoo fayyuu dideera waggaa dagda waggaa tarkaanfateera. Maaliif madaan koo fayyuu didee dhaabadhu laal. Madaan kee maa fayyuu didee. Madaan hiyyummaa kee maa fayyuu didee. Madaan dhukkubbii kee maa fayyuu didee. Madaan jireenya kee maa fayyuu didee. Madaan maatii kee maa fayyuu didee. Madaan biyya kee maa fayyuu didee. Madaan waldaa kee maaliif fayyuu didee. Maaliif waay. Maaliif rakkoon isaa maali? Sirriitti baruun baay'ee barbaachisaadha. Madaan keessan deebi'ee ni fayyaa. Qajeelummaan keessan isin dura in adeema. Qajeelummaan keessan isin dura adeema. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ulfinni koos isin booddeedhaan isin in eegaa. Yoo kana gootan ulfinni koo isin booddeedhaan isin eegaa. Dura keessan qajeelummaan duuba keessaniin immoo ulfinni koo. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Kun akka ta'u barbaadda. Wanta Waaqayyo isin jedhu godhi. Waan Waaqayyo sirraa barbaadu godhi. Yommus isin ana hin waammattu anis isiniif nan deebisa. Gargaarsaaf gara kootti hin iyyitu anis isin jalaa nan awwaadha. Haleluuyaa. Isin nama cunqursuu yoo dhiiftan quba namatti qabdanii jal'ina nama irratti dubbachuu yoo dhiiftan abeet namatti quba qabu irra ofitti qabe obboleessa quba namatti qabdanii magaalaa laafaa diyaabos reekaa toonaa marraa laafaa jeenaa maa diyaabos macaafa kana yeroo baay'ee barsiiseen jira kutaa kana dubbisee beekaa laata iddoo kun baay'ee addanatti ta'eera quba namatti qabdanii jal'ina nama irratti dubbachuu yoo dhiiftan dubbisee jira kanaan baay'ee nama dinqa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ameen ameen ameen. Haleluuyaa. Quba namatti qabdan namatti quba hin qabin ofitti qabi. Quba namatti qabdanii jal'ina namarratti lakkaa'uu yoo dhiistan namarratti jal'ina dubbachuu yoo dhiistan isa beela'eef nyaata yoo kennitan isa rakkate yoo gargaartan ifni keessan dukkana keessatti hin ba'a. Dukkana keessatti akka guyyaa saafaa hin ta'a. Ifti keessan dukkana keessatti ba'a. Dukkana keessatti akka guyyaa saafaa ta'a. Yoo kana gootan Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maaloo bee macaafa Isaayyaas irraa jechaa boqonnaa 58 irra jira kuni. Tokko kaasaa gadumaa isaa dubbisa. Nama lakkoofsa meeqarra ga'ee hin jiran.
Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lakkoofsa 11. Ani Waaqayyo yeroo hundumaa isin nan geggeessaa, lafa gogaa keessatti iyyuu isin nan quubsaa. Abeet 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 abeet. Wallaalaan bishaan biratti dheebotadha Oromoo yoo mammaaku. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lafa gogaa keessatti isin quubsate Waaqayyo. Bokkaan yoo dhabame iyyuu roobnis yoo roobuu dide bara waggaa 3 walakkaa bokkaan roobuu dide namni Waaqayyo Eeliyaas fooniif buddeena nyaachaa darbarse inni bishaan gaarii dhugaa namni beela'ee rakkateera. Rakkinni guddaan biyyattii irratti ta'eera. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Inni garuu waggaa 3 walakkaa sana bishaan hin dhabne foon nyaataa buddeena nyaataa dabarse. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Bara namni hundumtuu beela'ee lafa lixu dhabe inni fooniin buddeena nyaataa dabarse. Lafa gogaa keessattuu sinan quubsate Waaqayyo. Har'a lafa dachee magariisa Oromiyaa keessatti manni beela'aa jira. Maalidha? What is reason? Maali rakkoon isaa? Maali? Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Sababni wanta kanaa maalidha? Rakkinni waan kanaa maalinni? Jettanii deemuuf gaafattanii beektu? Rakkina kan qabu nuyi. Sabni koo lafa dheedumsa isa jala jiru dhiisee gaara gubbaa lafa qoqoree humtuurra hin jirre jooraa'ee isa jala garuu jira. Har'a biyyi keenya warqii fi meetirra xiiftee boo'aa jirti Itoophiyaan. Albuuda gurguddaa hin tuqaminirra teessee boo'aa jirti Itoophiyaan iyyummaadhaan. Maali rakkoon isaa? Waaqayyo wajjinii walitti buuneerra jechuudha. Karaa Waaqayyo irraa gorreerra jal'anneerra jechuudha. Adeebinu. Yoos Waaqayyo nuu deebi'a. Biyya albuudarra ciiftee boossu Itoophiyaadha. Biyyi qabeenya gurguddaarra ciistee boossu Itoophiyaadha. Albuuda ammashii kan qabu nagarreen. Qabeenyi hin tuqamin hagamma albuudni hagamma hin tuqamin jira Itoophiyaa keessa. Raajonni kan dubbatan. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo ofii isaa kan dubbate. Macaafa qulqulluu keessatti waa'een ishiidha kanaa saami. Haga ammaa garuu Itoophiyaan raftee jirti. Macaafni qulqulluun akkasidha. Yaa isa raftu dammaqi. Kiristoos siif ibsaa. Nuufaayifu maqaa Yesuusin. Nuufaayifu maqaa Yesuusin. Chakra Donamas Rabala Diaba. Hallelujah. Baay'ee na dinqe. Lafa gogaa keessatti iyyuu isin nan quubsaa. Namummaan keessan nan jabeessaa. Maalummaa keessan namummaa keessan nan jabeessaa. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namummaa keessan nan jabeessaa. Yommus isin akka iddoo dhaabaa isa yeroo hundumaa bishaan qabu, akka burqaa bishaan isaa hir'ina hin qabnes hin taatu. Gooftaa kanatti dhaabde eenyumatu buqqisa. Akka muka bishaan qarqaratti laliisa. Caamsa yoo dheerate goginni hin rukutu. Gaaddisa kee jala eenyu na hin butaatu. Ciise beeka Yesuus bobaa kee jalli gaaddisaa. Halleluuyaa farsee maqaa kee hundaa caalchisa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Akkamiin muka bishaan qarqaraa lalisaa. Halleluuyaa. Yeroo hundumaa bishaan argata kaa yeroo hundumaa albuuda kaa argata. Halleluuyaa. Gogiinsa hin tuqu bonni dhufee abdiin kutatu. Halleluuyaa. Burqaa keetti deebi'aa saba Waaqayyoo. Gara burqaa keessanitti deebi'aa. Burqaa keessan isa jiraataa Yesuusitti deebi'aa. Gara burqaa sin jalaa hin gogne Yesuusitti deebi'aa. Yoo sallattee jiraatta, yoo san dagaagdee jiraatta, yoo san gammaddee jiraatta, yoo san kolfaa jiraatta, yoo san burraaqaa jiraatta, yoo san ofirraa haftee jiraatta, gara burqaa keetti deebi'i. Burqaan kee Yesuusi gara burqaa keetti deebi'i. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maakraa daalaa baadiyyaa boos.
sabni waaqayyoo gara burqaa isaatti deebi'uu qaba. Burqaan isaa Yesuusidha. Maddi isaa Yesuusidha. Kan hin gogne kan hin boorofne rabagaatuuna madaaba jalaba diyaabos. Haleluuyaa haleluuyaa. Hadeebinu gara isaatti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Isa dur diigamee ture hin deebiftu. Hundee isaa isa Baabiliin keessan kaan irrattis ni ijaartu. Isin warri caccabe, isin warra isa caccabe deddeebisanii warra karaa isa duude ture tottolchanis hin jedhamtu. Warra caccabe isa deebisan, warra isa duude isa tottolchan jedhamtu. Maqaan keessan illee hin jijjiirama. Yesuusidhaaf galanni tolchitoota jedhamtu. Balleessitoota hin jedhamtan. Tolchitoota, sirreessitoota, qajeelchitoota jedhamtanii maqaan isin jijjiirama. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan tolchitoota jedhamtu. Haleluuyaa. Isin guyyaa sanbataatti lafuma haallee dhaquu dhiiftanii guyyaa koo isa qulqullaa'aa kanatti fedha keessan duukaa bu'uu dhiiftanii yoo of eeggattan guyyaa sanbataa guyyaa gammachuu guyyaa qulqullina koo ulfina koo itti argattu yoo godhattan guyyaa sanatti dhimma ofii keessanii adeemtanii itti gammaduu wanta waa'ee hin baafne dubbachuu yoo dhiiftan yommuu sana ana waaqayyotti hin gammaddu ani immoo iddoo ol ka'aa akka isin qabattan dhaala Yaaqoob abbaa keessanii akka isin nyaattan nan godha jedhee kana waaqayyo afaan kootu dubbate. Kana waaqayyo afaan kootu dubbate. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Waaqayyo karaa dubbii isaa karaa sagalee isaa nutti haasa'aa tureera. Nutti dubbachaa tureera. Nuun jechaa tureera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Haleluuyaa. Egaa waaqayyo kutaa kana keessatti waadaa gurguddaa nu galeera. Soomni akka fedha waaqayyootti hin taane miidhaa qaba. Faayidaan isaa hin jiru. Akkasuma immoo soomni akka yaada waaqayyootti yoo ta'e immoo faayidaan isaa maal akka inni ta'e hammam akka inni barbaachisaa ta'e waaqayyo lamaan isaa walitti duuqabee kutaa kana keessatti nutti haasa'e. Akkana hin godhina akkana godha. Karaa kana hin deemina karaa kana deema. Kana hin godhina akkana godha dee waaqayyo kutaa kana keessatti waan baay'ee nutti haasa'aa ture. Waaqayyo inni nutti haasa'aa ture haa ulfaatu. Anaaf isinitti waaqayyo inni haasa'e maqaan isaa ololaa jedhu waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa. Sagalicha sheer walii godhaa wal dhaqqabsiisaa. Ittiin wal jajjabeessaa gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa shaaloom ayyaanni waaqaa isiniif haa baay'atu. Obboleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 91299 yoottan argachuu dandeessu. Sagalicha sheeruu walii godhaa. Karaa ittiin argattan hundumaan karaa yuutuubiitiin kan sin naqqabe, karaa feesbuukiitiin kan sin naqqabe, karaa telegiraamiitiin kan sin naqqabe, akkasumas immoo karaa waatsaappiitiin kan sin naqqabe, kallattii sin naqqabe hundumaa sheer walii godhaa. Gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa. Waldaa ijoollee kakuu ayyaanni waaqaa isiniif haa baay'atu. Jabaadhaa. Shaaloom shaaloom.